dhugaa viidiyoo kanatti baay'een bohaare isinis immoo akka bohaartan abdii qaba. Isaanii qubeellaa wal godhachuuf osoo hin taane reakshinii shamarran godhan sana gochaa jiru. Dhugaa rabbi baay'een itti boone baay'een itti gammade viidiyoo ajaa'ibaati. Dhuguma shamarran kun akkasuma ta'an bar sawwaara akkata akkasuma godhanii qubeellaa dhugaa isaan sagalee isaaniis dhaggeeffadhaadha sagalee isaanii isiniif kaa waan inni ta'u namichi dhugaa. Dhugaa waanuma dhugaadhaa jirtu hojjetanii rabbiin waanuma dhugaadhaa jirtudha. Shamarran keenya tokko tokko isaanii baay'izawee dhuguma piraankii godha dhiirri tokko tokko dhuguma piraankii godha. Iddoo isheen hin beekin ishee gammachiisudha piraankii gochuu danda'a. Garuu takka takka walumaan mari'atanii uffata bareechitee uffattee waliin mari'atanii fixanii akkasitti piraankii taasisa jedheen dhufa. Egaa inni hija ishee fidaka gaafidu kana dhuguma isheen piraankiidha. Garuu ishiif inni hin beekan uummanni isaan jalaa immoo isaan jalaa simatan hin beekan. Sapiraayiz jedhaan ka dhuguma akkana taate ka isheen akkas taati. Isheen hin beekne sun immoo irrifatti isheen tasaa qubeellaa godhachuudhaaf sapiraayiz godhe kuni irrifatti. Isheen immoo beektee itti dhimmiteetu manuma baatee dhuftee akkuma jara kanaa taati dhugaa rabbi isaan koppiidhuma godhaniituma waan kana hojjetanii waanuma jirtu lafa kaanii waan itti dabalanii jiran dhugaa waan akkanaatu jira. Egaa waan barbaachisus immoo garuu dhugaa rabbi gammachuus hin danda'anii waan fi yookiin nama jaalatan tokko argachuun gammachuudha. Gammachuun ta'uu danda'a. Ta'ullee namootuma nama bira jiran kabajuunis hin jira. Egaa gammachuudhuma keessallee hin jira waan hundumayyuu of qabuudha malee egaa gammachuun hunduma jiraatu iyyuu of qabuun gaariidha. Kanatti akkasitti isaan koppii godhanii akkasitti irratti hojjetan. Waa jara ajaa'ibaa jara. Ani isaan qubeellaa godhatan sana immoo sirriitti hubattanii qubeellaa isaanii jedhaaf waliif qopheechanii warroonni dhiiraa kuni kan bishaan akkasitti cufamu hin jira. Isa qubeellaa godhatan. Akkanatti nutti ashoofu kaa waanuma hojii keenya baay'isawee waanuma nu hojjennudha. Nutti qoosanii. Egaa yeroo tokko tokkos gaariidha dhugaan baay'een itti bohaare viidiyoo ajaa'ibaa kolfee baay'umaan kolfee akkasii shamarri garuu shuma durii sana nu wayya dhugaa rabbi aadaa durii sana nu wayya isa akkasitti sapiraayiz godhan kana iddoo erga wal fuudhaniillee sapiraayiz wal godhanii gaariidha. Akkanatti inni kun akkanatti sapiraayiz wal godhu peepsii 2-3 dhiyeessu keekiin hin dhiyaataa. Qubeellaan yookiin inni qubeellaadhuma orjinaala ta'a yookiin immoo yookiin koppiidhuma waan mataatti taati isheen inni dhiyaata. Hiriyoota isaa lamaan takka yaamaa ishee ka sapiraayiz godhan hija hidhanii fidu ka hiriyoonni isaa. Hiriyoonni ishii isaa ta'u kaas hiriyoota ishiitti hima fidaati koottaadhaan. Inni agaarraan tana keekiin nyaatamaa ajaa'iba. Borummoo kalmaattan si beeka maalitti na beekta waan akkanaatu jira. Iddoodhuma aadaa durii sana ta'ee baay'ee bareeda dhugaa rabbi aadaan durii aadaan maatii dur ittiin dabarsan bareeda. Garuu dhugaa akkasitti waan akkasitti dabarsitti immoo faaraa siin jedhan ka hin jiru waan akkasii waan faaraa jedhan. Bakkuma durii sana jirtaa itti sin naqqaanee siin jedhan. Ati iddoo haala durii sanaan ittiin fayyu jireenya kee ijaarte sitti kolfanii haa ta'u malee haa kolfanii wanti durii waan hundumatu natti tola dhugaa rabbi footee waan hundumtu an durii natti tola. Keekii kana warroota faranjii irraa fidan dhiyoodhuma kan duraan keekiin kun hin jiru qubeellaan akkasitti sapiraayiz godhan meebi artistoota darbee hoggaanan dur beeku dhugaa rabbi footee
artistoota darbee meebi nagarra yookiin diraamaa irratti yookiin filmootii birootti akkasitti agarra malee een jiru amma shumti maalan sinimaaree shaqqala namta akka kiyyaa kun waliin mari'atu keekii bititi qubeellaa bititi bitte surprise na gootu yoo na jaalatte beesaan isaan surprise na goota yoo na jaalatte bee keekii sanaa fi qubeellaa sana bitte akka baluu sanatti surprise na goota lakki jaalalan taatu isheen akkasii kunis jaalalan taatu iduma ta'ee iduma waanuma dhugaa maatiin ofii beekee gaariidha isa ri'oonni koo beekan bichaanis qofni sin gaadhee yaadu kan maatiitu caala waanuma fees ta'u amma keekii bititi qubeellaa bitii jettuu sana idoo maatii kootti ergii jetteeni waan filatamaa natti fakkaata akkasii egaa akkati nutti kolfanii jechuu barbaadennin waan akkanaati warroota adii sanarraa reen bareeda nurraa dhuma akkana taane iyyuu nurraan bareedu maaliifi aadaa keenya si miti nurraan bareedu dhugaa rabbi fuute waan akkanaatu jira egaa garuu nu bohaarse viidiyoon baay'ee nu bohaarse warroon akkas godhaniifis gaa'ela gaarii haa ta'uufi sapiraayizii gaarii haa ta'uufi bareedadha ani sapiraayizii kana iddoo jireenya keessa yookiin gaa'ela keessa galanii irra akkasitti sapiraayiz godhee yoo jaalate ta'e sapiraayiziin kun akkamitti itti fufa ishee yeroo hunduu gammachiisu kun akka namatti itti fufa waggaa isheen deessee akkasuma waggaa isheen haala baatee hojiidhaaf gara manaa galtee akkasitti sapiraayiz iddoo godhee baqa dhuguma jaalataadha isheen gaafasuma gaafuma qubeellaa sanaatiif yaani akka waciin irraa qallaluufi akka inni ijaarsa inni gaafa cidhaa sana yookiin gaafa qubeellaa sana bicha keekii kana bitee qubeellaa sana bitee surprise godhu egaa idumatti fufee gaariidha jechuu barbaadeen gabaabumatti waanuma xiqqashuudhaan waanuma ofni fide ofii danda'uun waanuma xiqqoodhaan garabbi yoo ta'e guddateefi miti nama biraa laaluu miti hanqabaniin waldoo gammachiisanii gaariidha idumatti fufee jechuu barbaadeen gaafuma qubeellaa sana godhata sana qofa soon taane idumatti fufee gaariidha waanuma xiqqashuutiin waanuma maallaqa baay'ee ufna baay'ee nama barbaanne jechuudha iddoo akkasitti itti fufee jaalala waliif qabanii gaariidha jedhama egaa aadaa keenya keessallee baay'inaan hin jiru hamma dhufaa jira ka waan akkanaa kuni jechuudha umaachoo mootii gaariidha cubbuus miti ka gaariidha garuu kamaa miti fudhachuudhuma egaa iddoo maatiin ofii beekee gaariidha waan hundarra ani hiriyoota koo san waamtanii akkasumatti surprise sanarra maatiin hin beeku yeroo tokko si jammar maatiin hin beeku mana tokkotti hin beekan maatiin isaan lamaantu waliif keekii inni yoo isheen keekii bitte inni qubeellaa bitaa tokko dhugaa rabbi akkana inni yoo keekii bitte yoo isheen yookiin qubeellaa bitti kala surprise isheetu fuudhee musatu fuudhee hin beekamu waan kun waan akkanaatu jira Adan akka maatiitti jaarsa erganii kabajaan cinnumti inni guddaan sun illee hafu waan akkana bareeda